Welcome to ONN, the Oromiyaa News Network. The ONN mission is to create the best news experience and to present Oromo and Oromiyaa-related news as it unfolds. We deliver unparalleled perspectives across a multitude of topics, all anchored on the freedom of the Oromo people. We present all subjects with respect and dignity, without discrimination against any perspectives or ideas. We deliver accurate information because we're devoted to gaining the trust of our audience. Thank you for listening to Oromiyaa News Network. Make sure to tune in again next time. Dr. Kadida Show, like subscribe gochu hindagatina. Dr. Kadida Show, keesani. Daawwattoota keenya kun Dr. Kadida Show Oromiyaa News Network ONN irratti torbeetti guyyaa 2-3 isinii dhiyaatudha. Har'a sagantaa keenya keessummaa sadi qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan koo har'aas Obbo Sayoo kanaan dura yeroo baay'ee asuma irratti iddoo adda addaa irratti isinii dhiyaatu. Obbo Sayoo baga nagaan dhuftani. Galatoni Dr. Ibsa. Akkanumas Dr. Rundassa sheetee atis baga nagaan dhufte. Baay'ee galatoomi Dr. Ibsa. Keessummaan koo biraa immoo Dr. Gizaachoo Teessooti. Dr. Gizaachoo atis baga nagaan dhufte gaa. Baga nagaan nu eegdan hundi keessanuu baga nagaa taatanii cumaanis. Tole gaa hundi keenya iyyuu gaa gidduu kana waan nu gammachiise waan nu kofalchiise qabna. Sagantaan keenya har'aa waa'eedhuma Abbaan Alangaa Itoophiyaa Kaleessa riippoorteerotatti ibsa adda addaa kennaniiru. Isa irratti xinnoo mari'annaa. Akkasumas ilaaleeti immoo har'as oduun tokko biyyaa dhufuu jeneraalonni Tigree wayii TPLF iddoo adda addaatii qabamanii mana hidhaatti darbamaa jira jedhu kanuma laalleeti gaa kun akkamitti ilaaltu kan jedhudha. Siyaasa amma naannoo Oromiyaa keessa jiru kana akkamitti ilaaltu jenneetuma gaashuma irratti haasofna. Irra deebiseen bagaaffii irraa Dr. Kadida Show fudhattanii baga nagaan dhuftanii isiniin jedhaga. Ayyee baga nagaan. Tole gaa gaaffiin koo calqabaa obbo Sayoo siif hime amma Kaleessa Abbaan Alangaa obbo Birhaanuu Tsaggaayee natti fakkaate maqaan isaanii riippoortii kennaniiru. Riippoortii sun irratti nama 63 qabamanii hidhamaniiru jedhee isaan liistiin kennine in general kan jedhanii baay'een isaanii warra meeteekii fi korraapshinii adda addaa biyya sun keessatti ani namni wayii jedheera biyya nama wayiitu Facebookii irratti har'a airplaneeni ani kufee baduu Bermudaa keessatti duwwaan see biyya Itoophiyaa keessatti airplaneeni baduu qabee otoo namni hin argin jechaa ture. Airplaneeni numti ani baduu ship markab kan jedhamu maal jedhama afaan Oromooti? Dooniin guddaan hamma badutti biyya akkana nama dhiba. Kana akkamitti ilaaltu riippoortii dhiyaate kana? Galatoomi Dr. Kadida. Gara tokkoon akkuma atu jettee nama kofalchiisa amma waggaa dubboo isii ilaalte nama boochisa. Gabaasa isaan galchan irratti xiqqeenyumaan kan irraa tuqan biittisan caasaa saaminsaa mootummaa saaminsaa diriirfatanii akka turan garsiisa. Namoota akkasii heeraaf dhiheessuun hegeree biyyaatiif illee dhalootatti aanuuf illee bulchitootatti aanuuf illee barnoota ta'a. Bulchiinsa ammaan tana haaromsa amma deemaa jiru kanallee ni deeggara. Walumaa galatti haala gaariidha. Haa ta'u garuu rakkinaan irraa qaba akkaataatti ibsan isa. Tarii anaatu heera biyya sanii hin beekne ta'a. Otoonii fi namoonni barbaadaman hin qabamin to'annaa jala osoo hin oolin Abbaan Alangaa takkaafuu Aqaabii Higgiin yookiin Attorney General kajaana gabbahee miidiyaa irratti yakkan dhiheessu. Maaliif yoo jenne tokko ragaan akka baqatu dhabamuu godha. Kan biraa yaadattu taate
dhimma ammaan dura irratti haasofneetu jira. Waa'ee dhukaasa boombii sanii wal qabate otuu qormaannaa kana beekanii otuu karaarra jiranii otoonii fi hin dhuminii otuu beekanii ji'a tokko dura gadi bahanii jaarmaya maqaa dhawanii jaarmaya kanaatu duuba jiraa jedhanii dubbatan. Amma asirratti wal hin gitu ija heeraatti heerri General Kinfee tahee fi qotee bulaa Baalee keessatti kan miidhame takkaafu kan nama miidhe tokko ija heeraatii wal qixatti dhiyaata. Na karaarra deemaa kan Harargee keessatti nama ajjeesa tokko wal qixa dhiyaata. Waggaa ija heeraa dhiyaata. Raga. Gaafa kaameeraa duratti baatee abbaan alangaa takkaafu taqlaa yaqqaabii higgi kan jedhaniin kan mootummaa bakka bu'ee jara sanirratti keezii dhiheessu isa. Amma hoggaanii fi ji'a tokko dura gadi bahee lakki namoota akkanaatiitu jaarmaya akkanaatu duuba jiraa jedhee hoggaa dubbate. Ji'a tokko boodaas deebi'ee hoggaanii fi lakki ajajaati biyyaatuutu duuba jiraa hoggaa jedhe. Ajajaan hikaa kun ammaan tana kan nama fixaa bahe kun qaawa kanatti dhimma bahachuu danda'amuu hin danda'u. Ani looyaraa miti ammoo gara waliigalatti hoggaa laaltu qaawa guddaa kanaatu natti mul'ata. Maaliif? Iddoo kanatti ammallee hin dhumanne beeki. Linkiitu jira. Inni kun akkamitti jaroota san qunnamee bobbaasuu danda'e. Kan isa qunnamsiise eenyu? Iddoo kanatti sansalanni jira. Namoonni kana anjeessan jiru. Kana hunda otoonii fi qoratamee hin dhumatin ammaas diteeliin gadi bahuun san ani gama kiyyaan sirrii ta'ee natti mul'atu. Namoota qabaman keessaa baay'ee dhageenyee jirra. Dhifama maqatti illee ta'uu baatu jeneraalota dhageenyee warra akka dubbatamutti maallaqa nyaachuurraan gama Hararittis namoota qabame dhageenyee jirra. Ammaan tana kan qabee wanni agarru mootummaa Tigraayiiti. Kan Jeneraal Kinfee qabee kenne poolisii Tigraay. Wanni agarsiisu maali ammaan tana isaan jidduu qaawni guddaan wal dhabbiin guddaan akka jiru agarsiifti. Wal dhabbiin kun jiraachuun isaan wal kannuu eegaluun kun hegeree biyyattiitii fi bulchiinsa sanii fi jijjiirama kanallee bakkaan gahuudhaaf fi qooda guddaa laata jedhee tana mana. Dhifama gama kiyyaan jara biraatti dabarsa. Galatoomi, Dr. Rundassa, amma akka Sayyoon jedhetti qaawwaa jira, rakkoo jira, gaaffii jira jedha. Mootummaa Tigree liyyuu haayilii Tigraayitu kennee jedhu mootummaarraa kan nageenya hin jiru oduudha malee. Ibsi kenname yoo jiraate maybe ani mesiin godheera nan dogoggoreera ta'a. Akkamitti ilaalta jeneraali waan amma godhamaa jiru kana? Ani waan amma ta'e baay'een gammachuudhaanan fudhadhee egaa gammachuu ennaan jedhu otoo lubbuun jirru namootiin sansalata harkatti namatti kaa'anii dhiyoodhuma kan amma ijoollee dargaggoo kan akka Seenaa Salamoon faa, Dr. Mararaa Guddinaa faa, Baqqalaa faa waggaa tokkoo fi ji'a jaanatti fakkaata. Harka isaanii luka isaanii xaxanii wanni oreenjii tokkotti uffisanii deemsisaa turanii. Otoo lubbuun jirru jarri sunis sansalanni sun harka isaanitti galee cubbuun isaan hojjetan sun har'a dhugoomee arguun koo anaa fi dhugaa dubbachuu fi habjuu natti fakkaata. Baay'een gammada. Akka kan Sayyoon jedhe waa'ee piroosesiiti akkamitti akka qorannoo gaggeessanii ana isas taanaan baay'ee natti tole. Nama qabanii mana kaa'anii achitti tumanii baay'ee rakkisanii dhiyeessuu mana murtee dhiyeessuu mannaa amma haalli ittiin hojjetan adda. Maal godhanii irratti ragaa barbaaddatanii tuulaniitu dhaqanii booda sakatta'anii qaban manatti. Isayyuu immoo waan jallaa isaan hojjetan sana iddoo lama sadiitti qoodan. Kaani warra mootummaa garagalchisiisuudhaaf tattaafatee kaani warra nama reebee fi nama ajjeesisee fi nama torchor gochaa bahee inni kaan immoo warra horii hate. Garuu waluma keessa jira. Haa ta'uti haalli isaan ittiin deeman ji'a 5 fi qorachaa turan sun baay'ee biyyuma sana keessattuu ta'een beeku.
Maaliifin si qabanii sireebaniitu akkuma inni himaa ture sanatti iddati qawween kun kan kooti maaloon kun kan kooti jettee gammoojjii keessatti si gubanii gogaa sirraa quncisanii bishaan wanni keetti hidhanii si rakkisanii idda jettee booda mana dhiyaa si dhiyeessu kun hin taane kanaaf haalli sun seerri sun akkatti hojjetamu sun jijjiiramuunsaa baay'ee namatti tola garuu wanti nani egaa hawwu gara fuulduraatti waan nama jalqabame kun otoon dhaabbatiin caasaansaa amma gadi bu'ee jechaadha kan Tigrootarra qofa toon ta'in Oromoo warra Oromoo ta'es namootiin keenya akka Abbaan Duulaa faa jiru, Asteer faa jiru, Muktaar faa jiru, Girmaa Birruu faa jiru warri miliyoonarii ta'an. Jarri kun lafumaa ka'anii mindaa qaban sanaan akkanan sooromne keessaa Girmaa Birruu faa immoo namooti baay'ee jiru. Daldaltoonni isaa wajjin hidhata qaban baay'ee jiru. Kanaaf wanni kun uummanni illee nuti illee tumsinee fi waan jallaa warri hojjettu hattuuwwan kun bakkee namatti reebdatti dhaqxee boqattu immoo dabalatee ani abdii illee natti toleera mannidhaa jedheen naanni dubbatus argee ittaa tolu nan gammade walumaa gala dhumarratti garuu maalin jechuu barbaadu asumatti hirkisee egaa jarri konstituushinii seera isaanii kana fooyyeffatanii eeganii wanniti mootummaan kun akka hin jigne deemsisaa jiru haa jennullee malee piroosesiin jalqabameera. Sadarkaadhaan jalqabaniiru carraa gaarii wanni tokko natti argisiise abdii tokko natti hoore maalinni jijjiiramni keessumaa piroosesiidha akkuma beektan. Piroosesii jechuun namni tokko caasaa tika basaasa wayyaanee jigsuu militarii wayyaanee jijjiiranii jigsuu kun piroosesii gurguddaa lama tarkaanfii guddaa lama fudhatame jechaadha. Inni sadaffaan filannoo. Gaafa filannootti deemanii filannoon sun deeme dhaqnee siistamii sana jijjiiraa adjust gochaa fooyyessaa deemna jechaadha hundi keenya irratti birmannee egaa wanti hunduu smooth hin ta'u wanti hunduu akka barbaannetti hin ta'u garuu tarkaanfiin itti amma fudhatame hamman kanaan dura shakkaa ture irraa baay'ee na sikseera gara fuulduraatti na gammachiiseera. Endayet sodaan koo maalinni waan namma abbaan seeraa sun abbaan alangaa sun abbaa alangaatiin natti fakkaata dhiyeesse sun yoo akkam jabaatee harka 10 yookiin harka 20 ta'a jechaadha waan jallaa hojjetame keessa. Hundaafuu ani gammachuu nan ilaale Rundassaa. Galatoomi Dr. Tesso siivitoon dhiyeessin atiin akkatti isaan dhiyeessan ani akka yaadutti maybe FBI'n keessa jira fakkaata maaliif biyya kanatti hoggaa FBI'n prosecutii godhu hoggaa nama tokko kasasu dura dookumentii eega guuranii booda nama sun qabanii maybe kunan agarsiisu duras ruumarii ture amma immoo possibly isaan keessa jiru ta'a wayin gorsaniiru ta'a koppiidhuma godhanii fakkaata asirraa akkatti FBI'n hojjetu sun. Akka jarrin baanes immoo eegaa jiranii natti fakkaate baay'een waan bahan natti hin fakkaatu biyya keessa. Dr. Tesso atu akkamitti ilaalta? Kana mootummaan Ameerikaas keessa jira jedhu ruumariin jiru immoo amma dhugaa ta'e hin beeknu ruumariidha akka ruumariitti fudhannu ambaasaadderiin Ameerikaa maqalee jira ture eegasiitii an jarri already kennuu jara qabsiisuu qabaniyyuu kan jedhu jira. Malee dura voluntarii ta'anii waan kennan natti hin fakkaatu jedhu. Akkamitti ilaalta waan amma ta'aa jiru kana? Ani yeroo baay'ee bifachaan ture, skeptik ta'ee didaan ture, jijjiiramni kun dhugaa natti hin fakkaanne, ammoo sana diduun koo immoo dhugaa tureen. Nan didee dubbiin kun dhugaa hin fakkaatu. Jara wajjinii walii galaniiti diraamaa wayiitii qopheessanii fakkaata. Dhugumayyuu diraamaa fakkaata ture. Har'a garuu ergan kana argee tokkoffaa akka inni riversidi hin taane agarsiisa. Maaliif yoo jettee erga jara kana seeratti dhiyeessanii erga hiccitiin rakkinni isaan hojjetan wanjalli isaan hojjetanii uummata biyyatti himame namni itti gaafatamu tokko hojii namni hojjetetti badiisaa ta'u hamaasas gaariisaa ta'u namni itti gaafatamuu qaba argite. Waan itti gaafatamu sana abalu itti gaafatama sana fudhate abalutu itti gaafatama kuni bira gahameera jedhanii dhiyeessuun baay'ee na gammachiisa. Karaa biraa amma mootummaan amma jiru kun liidarshiippiin amma Dr. Abiyyiisaa ta'u
Dr. Lammaasaa ta'anii abbaa Feeyyoo ta'anii lamaan isaanis yookaan tiimni isaanii namoonni jiran kuni carraa abbaa biyyummaa argataniiru jedhetanii yaada. Yoo akkas godhani dhuguma namoota yakkameeru kana keessa namoota harki isaanii dhiiga qabu namoota corruption irra darbee hanna irra darbee waan ta'een beeku biyyatti lafni hatame biyyatti manni hatame biyyatti fooqiin bade biyyatti lafni bade sana sirreessanii siistema sana kana itti gaafatama gochuun isaanii galata guddaa qabu ani gammachuu guddaan qaba karaa koo yeroo waan gaarii hojjetan galatoomaa jennee yeroo isaan immoo waan hojjechuu hanqatan lakki kan hanqatan jechuun dirqamadha jaalanne otoo hin ta'in dirqamatti galatoomaa jechuuf dirqamna jechuudha garuu karaa biraa waan na yaaddessu tokko maalidha okay jara kana warra saba keenya fixe warra nama keenya fixe amma gara Oromootti yookaan gara Oromiyaatti gara dhaaba Oromootti yoon deebi'e warra dhaaba Oromoollee dhiibanii otoon jaalatiin adda bilisummaa Oromoo fa'aa dhiibanii dhaaboliin Oromoo hundinuu dhiibamaniitu filannoo keessaa bahanii bara 1992 achi baasanii fixanii nama keenya dhaaba sana dhaaba kamuu dhaaba Oromoo akka AFL fa'aa yeroo sana akka dhaaba tokkichummaa Oromoo akka adda bilisummaa Oromoo dhaabolii warra kaanillee warra biyya keessatti uumaman illee otoo nafin nama kana yakka irratti hojjetanii turanii jarri kun jechuudha. Jarri kun miidhama qabu viktimootadha jechuudha. Eega akkas ta'e mootummaan kuni araara jedhee galchee fidee jara kana warra biyya hambaatti baqatanis deebisee galchee ammoo at the same time mootummaa kana wajjiniinis mootummaa TPLF warra ta'an warra yakka hojjetan sana wajjiniinis wal lola asiinis immoo dhaaba warra victimis immoo lolaa hiikkachiisaa hiikkadha jedhanii lola irratti banuun maaliif kuni dileemaan kuni maaliif akkas ta'ee kan jedhu ammayyuu waan hafeeru gaaffiin keenya jira jechuudha. Haa ta'u waan adeemsa keessa deemuu hin jira halkan tokkotti hin deebi'u. Inni lammataa immoo ummanni keenya ammayyuu dhiigaa jira. Daangaa irratti biyya keessatti namni keenya dhiigaa jira. Erga akkas godhanii kan ammoo maaliif cal jedhanii ilaalanii waan jedhu sunis dileemaan akkasii sammuu koo keessa jirarraa kan hafe skepticismiin kanaan dura qabadheeru clear naa godhaniiru jechuudha. Jijjiirama gaafa jedhanii anoomaalii waan jedhamu jira. Anoomaalii rakkina duraanii jechuudha. Rakkinni duraanii suni automatically hiikamuu qaba. Processii keessa akkuma Rundaasaan jedhayu processii qaba. Processii sana keessa hiikamaa deemuu qaba. Karaansaa argamuu qaba. Amma yoonaatti karaan suni argamaa hin turre. Leadershipin amma jiru kuni namoota kana mana murtiitti dhiyeessee yakkamtoota kana abaluufaa yakkamni yakki biyya sana keessatti ta'eeru sun daangaan qabu. Hamma yoonaatti karaan isaan irra deeman suni karaa jaalalaa, karaa tokkummaa, karaa madammarii nama isa darbes dubbiin kaasiina isa gara fuulduraattis nagaadhuma biyya keenya jaalalaan deemna jedhu ture malee namni yakka godhe akka mootummaatti yakkatti hin dhiyaanne tasuma hin balaaleffanne tarkaanfii ciccimaa hin fudhanne jechuudha. Kuni clear standi isaan dhowwee ture hamma yoonaatti ana biratti jechuudha akka kootti. Probably anis hamma ta'e dogoggoruu nan danda'a garuu skepticismiin ani qabu ture kana ture jechuudha mootummaa kanarratti. Amma clear ta'aa deeme karaan suni at least karaan isaan irra jiran mul'achaa jira jechuudha. Ani kun na gammachiisa kanadha. Galatoomii meesuma irratti daballeeti gaamma eegattanii amma ga'a. Dhiifama kanarree fuuntana Ruddaasaadhaan ibsuu fedhe kan waa'ee qaawwasa. Reefuun tana jedhee jira qabamuu isaanii nu martinuu irraa gammannee jirra. Karaan ammaan tana irra deemamaa jirus kan kaleessa shakkaa turre ammallee jirra kanaatu duuba jira gaadaa keessaa isaaniitu jirra jee mamiinu jala shakkii duraan qabnullee nurraa xiqqeessee jira gammachuun hundaati.
Quuqamni takka fuqqaawni ani jechuu fedhe. Amma fakkeenyaaf. Shakkii isinirraa xiqqeesse moo shakkii isinirraa kaase? Proosesa isaa kana xiqqoo qaawa kanneen. Maaliif FBI ammaan tana hoggaanii fi keezii guddaa akkana investigate godhiisi. Hoggaanii fi drug rings warra wal gurmaa'ee draga of hoggaa bastu godhan hoggaanii fi qabu deeman. Irra qindaawaniiti ragaa irratti walitti qabatanii akkuma jee waan ragaa ta'e hunda walitti qindaawatanii otoonii fi jechi tokko hin baane halkan itti dhaqanii mana cabsanii boombii itti darbanii boombii haaraa itti darbanii hunda qabanii ifarka galfatan booda ganama itti aanu gadi bahee FBI fi attorniin hundinuu miidiyaa irratti gadi baha. Amma ani wannan sodaachaa jiru jara 63 jedhamu kanaa miti biyya san keessatti kan lafa chabachabate kan maallaqa hammana hin jedhamne maallaqa biyyaa hate kan nama hagana hin jedhamne nyaate kan saame tokkoo fi lamaa miti. Otoonii fi comprehensive investigation kan jedhaniin walii galatti lafa kaayyette warra bahuu hin qabne paaspoortii yoo qabaatan irraa guurte haga keeziin dhiyaatu haala san hunda mijjeeffattee yoo qabde malee paachiin takkaafuu deemtee if dura yoo dubbatte nama meeqaatu karaarraa bahuu jiraata ammaan tana meeqaatu baqachuu jiraata kana kaniin sodaadhe qaawaatu jira kaniin an jedhe kan Galatooma mee gamma wayita galatooma hundi keessan mee Dr. Rundassa siinin gaafa amma egaa Dr. Abiy akka federaalaatti hojjaa hojjetamuun irra jiru hojjechaa jira. Kun waan ifatti mul'atudha godhamaa jira kan hidhamuun irra jiru kan investigeetiin irra ta'uu jiru investigeetii godhamaa jira. Gahaa miti kun itti fufuutu irra jira hundi keenya ni beekna. Garuu as deebi'ee Oromiyaa keessatti immoo dhufu namni illee amma Facebook irratti iddoo adda addaa irratti maal jechaa jiru Dr. Abiy uummata Oromoo warra saamee hidhaa jira lammaan immoo uummata Oromoo warra saamee aangessaa jira jedhu. Opposite directionii deemaa jiru jedhanii odeeffamaa jira. Kan akkamitti ilaaltu maalii fi Oromiyaa keessatti eega gaamma mootummaan kun rakkoon Tigireerra jira. Rakkoo warra TPLF ti rakkoo warra aangoo kanaan dura warra TPLF duwwaa miti warri kaanis keessa jiru. Oromiyaa keessatti rakkoo amma jiru akkuma duratti teessoon jedhe uummanni Oromoo dhiigaa jira mana isaatii ari'amaa jira rakkachaa jira du'aa jira harka duwwaa. Isaaniin irraa hiiksisuun irraa hidhuun callisanii ilaaluun kun maaliifi wal faallessaa isa federaaliin godhuu fi Oromiyaa keessa kan godhamu hojjetu. Egaa ilaa wanni hunduu hundee qaba jalqaba qabaa miti yaadattu taanaani ennaa Amaarri hidhatu ennaa Tigreen hidhatu ennaa Somaaleen hidhatu Oromoo hikkachiisanii turan milishaa Oromoo hikkachiisanii turan warri wayyaane hundi keenya yaa turre ennaasa harka duwwaa ture namni poolisiin Oromoo amma iddoo Ogaadeniyaatti liyyuu poolisii waan jedhamtu jira kan Oromoo hin jiru. Walfaanaa'uu gara bahaa Oromiyaatti Jijjigaa otoo hin ta'in iddoo hundaa'uu magaala jiramti aanaawwan xixiqqoo keessatti Oromoon poolisiin Oromoo amma dandeessu xiyyituma qabduun deemteennaa liyyuu poolisii Ogaadeniyaa uummata ofiirraa dhoowwuudhaa kaattu jidduu seenee kan rukuchaa ture wanni ture warra federaal jedhamuu fi agaazii waan jedhamu kana. Maal argitu achirraa egaa Oromoon warri OPDO harka duwwaa akka turan argitu jechaadha. So sanarraa deemnee yoo ilaalle Dr. Lammaan yeroo baay'ee waan inni godhu tokkoffaa humna dhabinsarraa maaliifin humna hin qabu amma nama kuma jaamoo waan liqees leenjisan ifaa waan jedhamu dhagaa turre sana dura amma isaan qaban hin beeku yoo even 30,050 illee otoo qabaatanii lafti Oromiyaa bal'aadha dhaqee lixa Oromiyaa kaasee amma bahaa karaa kaabaaf kibbaa kana yoo bittimsite tokko iyyuu waliin ga'u aanaa lama iyyuu waliin ga'u jechaadha. Sun rakkoo guddaatu jira. Akka qabeenyaatti qabeenya namaa qabeenya dinagdee kanarratti rakkoo akka qabaniin ilaala. Karaa biraa ani jijjiirama amala Dr. Lammaan naan ilaalu mooti
waan dhofkatu qabaa laata, waan sodaatu qabaa laata. Egaa sodaan inni ani hin qaba inni jedhee yaadu tokko wanni sodaa yomo wanni kun mo'atamuun dhufe wanti nutti qofforamtu jira jedhee nama warra humna akka aba'oo kan faa shakkuurraa waan dhufe natti fakkaata. Kan biraa egaa amma eegada Shaashamannee dhaqee naasa'u ani haalli itti naasa'us natti hin tolle akka nama boo'uu akka nama otuwaatu godhata jechaadha. Du'uu qabnaa, maaloo qabnaa, ajjeefamnuu qabnaa jedha. Rakkoon kan jiru karaa lixa Oromiyaati yookiin karaa baha Oromiyaati malee Arsii yookiin Shaashamannee keessa immoo rakkoon hin turre. Maal barbaachachi deemennaan jedhu maybe allaayansii wayii nama saaftonni jedhu karaa Jeneraal Kamaal faa kana hidhata godhatee uummata sana ofitti qabuudhaaf tattaafataa laatannaan jedhu maal na yaadachiisa classical Ethiopian politics. Classical Ethiopian politicsini boo'icha akkanaafa barbaachisaa. Intala ofii fuudhanii tokkotti heerumsiisuufaa barbaachisaa. Rakkoo hundeerraa hiikuu dhiisaniitu intala ofii amaachiifaa maaloofaa Haayile Sillaaseefaa akkanatti ilaaltu jechaadha. Yookiin nama fuusisuu yookiin intala ofii kennuu yookiin intala nama warra fiudaalii fuudhuu jechaadha. Akkanatti suphanii impaayirri kun as geesse. Karaa biraa rakkoo guddaan ani OPDO keessatti argu calaqqeen isaanirraa mul'atu waan itti leenjifaman sana. Ideologically jarri kan jedhamaa inni OLF Oromo self determination yookiin immoo Oromoon hiree ofii murteeffata kan jedhu sana cimsee adda bilisummaa Oromoo dubbachuu fi OPDO'n immoo self determination waan jedhu kaasaa. Mallasis kanuma jechaa ture. Dr. Abiyyis kanuma jechaa ture. I think Dr. Lammaanis rakkoonsaa sana natti fakkaata gara suusiifaa innaa argitan. Itoophiyaa suusnaati. Garuu baay'ee jabeessee isinitti mukan hin barbaadu. Suusiin illee yoo nama qabeera ta'e aba'oo irraa nama qaba suusiin. Attamitti naan jedha. Ijoollee ennaa sana hin dhalanne bara 1991 faa dhalatte aba'oon beekne. Yookiin idda aba'oon biyyaa bahe kan dhalatte suusichumatu qabee wajjin deemti. Inni reebamee harki citees luka citees as keessa. Suusi karaa dhiigaatti darbechaadha karaa warra genetics. Genetics yookiin immoo ideologically hordofanii keessa dhaabbate jecha namarratti darbee otoo aba'ooyyuun beekin otoo aba'ooyyuun hin argin itti darbe. Inni suusii guddaan sana malee Itoophiyaan sun amma nutti waan dabarsite hin qabdu. Aarii fi xiiqii fi jibbisa nutti uumte malee. Tolega, amma gaaffiin koo very specific. Maalii fi naannoo Oromiyaa keessatti hidhaan kan itti fufeen jedhu mee Dr. Teessooti. Maalii fi hidhaan rakkoon Oromiyaa keessatti Oromiyaa keessa namumti qabame hin jiru. Namni nama ajjeese hin jiru. Namni nama hidhee hin jiru. Namni nama rakkise hin jiru. Namni viillaa meeqa qabu hin jiru Oromiyaa keessa. Lafumaa ka'anii, lafuma qotee bulaa ta'anii, haayiskuulii otoo hin fixin namni biizinesa guddaa godhatee hin jiru yeroo mootummaa TPLF kana. Inni akka jiru haa ta'u isaan hin hidhamin haa hidhamanii ana miti murteessu garuu Oromiyaa keessatti kan federaaliin godhu maaliif waan wal faallessu. Federaaliin nama rakkoo kanaan dura fidaa jiran hidhaa jira. Oromiyaa keessatti immoo isaaniin aangessaa jira jedhaniitu odeeffamaa. Kanarra immoo darbeetiin waraanni ni jira. Uummanni mana gubamaa jira. Kaleessa amma guyyaa lama argitan manxaqqoodhaan jedhamu mucaa waggaa 8-9 ta'u. Karaa garaa waraanname karaa duubaa keessa bahee agarsiisan tokko. Is very very shame. Ani ilaaluu illee hin dandeenye. Hakimii ta'ee kana caalaan badaa argeera garuu sun ilaaluu hin dandeenye. Mucaa dubbatu. Mucaa even maadanza jaallee kennamuuf hin dandeenye. Mucaa inni chocho'a inaasa soosaadha. Kana maaliif ta'uu danda'e? Gabaabsiitii meenatti mi Dr. Teess. Waan ani sila akka dileemaatti jedhee dhiyeessayyuu kanadha. Biyya keessatti salphinni ummata keenya irra ga'eeru salphina tokko lama jedhee waamamu miti. Nan dhagaa nan qoradhaa. Ummata warruma qotee bulaa bulchiisi gandaa nama keenya asii gadi mataadhaan asii gaditti qabanii ciibsanii tuman ciibsanii garafan dhageenya. Oromooti baalagatee aangoo irratti bahee bilginnaa hin taane korraapshinii addaa keessa galanii namoonni takkaa shoomamanii waggaa 27 guutuu aangoo irra taa'anii
namoonni waa hedduu hojjetan achuma jiru namni dubbii gaafatee kun jiru jechuudha. Karaan sun maybe yoo jalqabanii gubbaarraa kaasanii gadi dhufu ta'e yookaan siistema tokko diiguurraa mataarraa gadi diigama siistemni tokko karaa baay'ee mataarraa gadi diigamnaan dhaabachuu hin danda'u. Yoo achirraa jalqabaniitu gadi deemu ta'e hin beeku malee diileemaan jiru maalidhaa uummanni rakkina uuman hundinuu Oromoo irratti ijaarame nama garafaa ture. Nama ciibsanii tumaa turan, reebaa turan, salphisaa turanii ammayyuu achuma jiru. Inni immoo waraanni sun immoo isuma argitanii namni daangaa karaa adda addaarraa namni Oromoo buqqise, namni Oromoo fixe, miileenaan namni lakkaa'amuun namni itti dhume Oromoodhaan itti salphate. Hundi keenya itti salphannee mataan keenya gadi ilaalee himimmaan qabachuu dadhabnee halkanii guyyaa hirriba rafuu dadhabneen itti rakkachaa turre Oromoon waan Oromoo keessatti ta'e. Kuni inumaayyuu amma deebisanii warra viiktimii ta'e sana balaaleffachuutti ka'e jechuudha mootummaan kun. Or kuni tactical political tactic yoo ta'e hin beeku akkamittiin nama obboleessi irraa dhume dhaaba hayyoota isaa itti dhabe nama itti dhume jireenya guutuu warra itti dhuman kana akkamittiin namni balaaleffata. Ta'uudhuma waan ta'eyyuu mootummoonni aangawoonni mootummaa kanaa gariin isaanii nama arrabsanii gariin isaanii akkaataa itti barreessan generalize godhanii nama addi bilisummaa Oromoo qabuu qaba. Abaluu qabuu qaba. Giruupiin tokko baduu qaba gaafaati jettu argitee generalize goote namni hundinuu dhaaba sana keessa namni jiru. Maaliif isinitti fakkaata? Jettan godhamaa jira uummanni ni beeka isa maaliif isinitti fakkaata? Maal ta'u ture? Well, aangawoota sanayyuu control gochuu qaba mootummaan sun jechuudha. Namoota akkasittiin prejudice ta'anii nama akkuma jirutti abaluu qabu baduu qaba. Dhaaba tokko baduu qaba gaafati jettu giruupiidha. Uummatatu achi keessa jira. Uummata sana akkuma jirutti akkamaa goote fixuu qabnaadha jettaan beeki jedha namichi inni barreessu sun. Kun itti gaafatama malee aangawoota achi keessa ta'an kana dabballoota kana isaanumaan illee qabuu hin dandeenye. So kuni maal nu keessatti uumeera shakkiin keenya akka inni dheeratu godhe. Ani amma OPDO'n baduu qaba, OPDO fixuun qaba gaafan jedhu yakka guddaan hojjedha beeki. Akka aangaatti otoo hin ta'in akka ilma Oromoo tokkotti jechuudha. Namni OPDO keessa jiru hundinuu badii godheera walumatti qabdeetu nam fixaa jettee dubbattaan beeki gaafatti barreessitu akkasitti. Itti gaafatama mootummaa qabatte jechuudha. Mootummaan sun immoo gaafanni calluma jedhu warra akkas jedhuuni sirrii miti kun adeemsa keessatti sirrii miti. Namni OPDO keessatti hundi isaanii badiin godha. OPDO'n waan OPDO ta'eef dhalli Oromoo haati Oromoo tokko OPDO'n dhale jettee dhalle. Ala Oromoo obboleessa keenya dhalteetti. Achi keessatti inni balleessine jira. Inni balleesses jira. Sana hundumaa walitti qabne finna jechuun sirrii miti. Otoruma balleessaniiru ta'eyyuu seeratti dhiyeessina jedhama malee hin balleessina balleessuu qabne ittiin barreessitu argite akkasitti hin barraa. Eega akkas ta'e karaarra wal buusuun gaarii. Gaafa isaan misteekii godhan cal jechuun nurra jira. Maaliif jarri kun akka diinaatti nu lakkaa'anii so isaan karaarra isaaniin korreekti gochuurra politikaalii isaan suicide gochaa jiru jechuudha. Mootummaa kana karaa hin taane irra buusaa jiru jechuudha. Kanadha waan ani jedhu. Galatoomi. Obbo Sayoo mee amma gidduu kanallee ati torbee darbeera jarri olola Facebook irratti warri aangawaan OPDO as bahanii dubbatan dhiisaniiru natti fakkaata argeen beeku. Yeroo baay'ee taayee danda'a fi addisuu araggaa fi milkeessaa kan jedhanidha. Argeen beeku torbee maybe dogoggora isaanii galeetiin dhiisan yoo ta'e kana itti hafufanii namni dogoggorre hin jiru. Dogoggora isaanii baratanii ansirraanoo ta'in waan gaariidha. Maaliif jarri kunan olola oofanii? Maaliif Oromiyaa keessatti rakkoonan uumamaa jiru? Waggaa mootummaan federaalaa gaarii hojjechaa jira jedhee uummanni hundi sappoortii isa gochaa jira. Kunoo isinuma raayyuu qabeeti. Gabaabsiiti. Ayyee galatoomii dhugumatti
waan nama xiqqoo jaanjeessaati kanatti keessatti argaa jirru. Dhugumattuu mootummaan naannoo Oromiyaa sanii sirnaan fankishin godhaa jirti. Caasaan mootummaadhaa wal qabatee jala gubbatti deemaa jira. Gaaffii jekkisiifti yeroo gaafattu qabda. Akka haga ammaatti akka nama barsiisaa tokkotti osoo Dr. Abiyyi fi obbo Lammaa gireedii takkaafuu maarkii dhibbarraa hanga fidan kanniifnaan jedhanii na gaafatani. Dr. Abiyyi dhibbarraa 95 kannaafi obbo Lammaa dhibbarraa 40 kannaaf. Wow. Maali? Maaliif jecha? Kufiiftekko. Fiidhaa gadiyyuu kenniteef. Karaa lamatti kufe. Akka ilaalcha kootiitti. Maalidha laa? Dr. Abiyyi gaafa aangoorra dhufu jijjiirraan inni godhe yoo ilaalle sadarkaa federaalaatti namoota danqaa isatti ta'uu jiraatan kanneen ummata miidhaan kanarraan tan amma ija keenya duratti agarru kan akkana qaqqabaman kana haga eegduu isaa mana masaraa mootummaarraa eegalee nam 16 guyyaa tokkotti kaasanii akka jirutti qulqulleeffatee mana isaa hojii isaa itti seene. Kan OPDOtti yoo as dhufnee ilaallu obbo Lammaan namootuma Kaleessa nama fixaa tura. Kan ofii isaatii beeku iddoo takkarraa fuudhee iddoo takkarra geessu malee of hin qulqulleessine. Sirna jaarmayaatti jaarmeenni kun bifa haarayaan dhaloota haarayaan akkamitti namatti gadi bahee maqaa xiraawaa Kaleessa dibachaa as geessan firraa hambisee akkamitti of qulqulleessaa irratti hin hojjenne takka. Fakkeenya tokkoon isinii kan biyyan ture Harargee lixaan dhaqe. Ijoolleet OPDO keessa jiran wajjin haasawu. Jijjiira kan fide warruma OPDO kana miti qabsaa'anii mootummaa. Ayyee siifan dhufa akka jaarmaya tokko jiranii kan isin jedhu. Itti gaafatamaa kan ta'ee dhufe baala irraa dhufe ijoollota jaaree dargaggee haaraya kan qeerroo bira fudhatama qabdu kan namni dhaga'u kan jaalatu fidee keessatti bu'u. Innaanii fi jijjiiramni kun karaarra bu'e caasaan biraa akkanatti mani caasaa addisuu araggaa jedhani erganii ilaalcha abaa'oo qabanii jarri kun jedhame namni 28 akka hidhaman adde Xayyibaa murteessitee deemti. Innaanii fi isin namni 28 akka hidhamu murteessitee deemtu. Poolisiin Oromiyaa kan naannoo san jirtu jaarmaa kana keessaa guyyaa tokkotti gaafa nam 28 qabnee hiine rakkina guddaa jeequmsa guddaa nutti kaa hin goonuu jedhanii didan. Innaa isaan kana didan kan biraa ergan qormaannaa biraa jedhanii. Qormaannaa biraa jedhanii ijoollootuma diyaangii san keessaa nama 15 ilaalcha abaa'oo qabdan jedhanii hojiirraa suspend godhan. Amma kun kan agarsiisu maal? Namni amma isaan ilaalcha abaa'oo qabda jedhan kun nama kan ammaan tana itti gaafatama naannawa sanii kan jaarmaya kan ture waajjira jaarmaya bahujiirraa oofanii jira nama baaleeti. Nama maqaa jaarmaya kanaatiin maqaa abaa'ootiin badii hammana hin jedhamneetu raawwatame. Wanni kun qorachuu qabna waanuma jedheef qullaaf maqaa abaa'ootiin gidira hagana hin jedhamneetu namarra ga'e ajjecha hammana hin jedhamneetu raawwatame kana qorachuu qabna waan jedheef jecha achirraa kaafame ilaalcha abaa'oo qabama jedhee. Isaan keessatti namni ummataaf yaadu kan ummata fedhii isaa eegu kan kabajaa ummataa tiksuudhaaf dhaabbate marti ilaalcha abaa'oo qaba san keessa gadi bu'ee hin laalu. Kan lammaffaa kaniin jechuu fedhe jalqabarraa maal godhe obbo Lammaan nama beekan reefuun tana Dr. Rundaasaan jedhe qawwee qofaanii miti kan firraa dhorkitu. Yeroo takka takka siyaasaanis abshaalummaanis dhorkuu dandeessi. Gaafa abdiileen aangoo irra jiree akkasitti nu fixu obbo Lammaan abdiilee busadii wal arge dhaqee jijjigatti dhaqee. Innaa jijjiiramni kun dhufe booda ifaa biyyi dhufe yeroo takka Gojjaam dhaqee jira. Fine. Amma namoota kan naannoota biraa naannoota rakkoon irraa maddan kan ifa abdiileen bu'ee bulchiinsi haarayni Ogaadeen keessatti jedhe. Rakkinni deemaa jirullee
publicly ummata duratti gadi bahee dhaabaa jechuudhaaf hariiroo haaraa uumannee jirra jechuudhaaf tattaaffii Afaarii wajjin goone, Somaalee wajjin goone, warra Saawuziitii wajjin goone, warra Gaambeellaa wajjinis hin goone. Dr. Abiyyi bakka meeqa dhaqe? Biyyoota meeqa deeme? Eertiraa meeqa wal argan kan Eertiraatiin? Kana hunda kan olii gadi cehee godhuuf hariiroo cimsuudhaaf rakkinoota mudachuu malan yoonii fi akkaataa gamtaan itti sadeeggaruu danda'an, itti furuu danda'an karaa hunda anjeeffachuudhaaf. Walgeenneen gadda baardarraa taate tanuma haala amma dhufaa jiru kan anjeeffachuudhaaf. Yoo akka yaadametti nu harkaa hin tahin maal haa goonuudha? Obbo Lammaan maal godhaa ture? Xiyyeeffannaan isaa ABO warratti taate. Waa hidhaadhaat maaliif san godhu? Kan isaa jaa'isumaa hojii isaa kan jaarma isaa kan biyya keessa ummata bulchaa jiru. Roorroo ajjecha buqqa'insa ummata isaa irratti deemaa jiru. Dagatee kan isa miidhuuf hin dhaqin. Kan silaa isaafillee deeggarsa ta'u. Kan silaa isaafillee akka Oromootti irree ta'uuf. Kan silaa isallee gargaaruu danda'u. Taa'ee akka obboleessaatti koottaame. Wajjin teenya jedhee hin mareen. Gaafa dhufe silaa wanni irraa eegamu akka hayyuu tokkotti, akka bilchaataa tokkotti jara kana kabajaadhaan galche. Kan dhaqee fide mata durummaadhaan isa. Guyyaatti aanu silaa kottu Obbo Daawit jedhee kaameeraa dura taa'ee bakka takka ta'anii ibsa kanneefi ummata duratti walii gallee dhufne nuti dhimma Oromoo irratti waliin hojjechuudhaaf jiraanna. Uummannis kana beekaa tokko tahaa dhaamsa jiru akka lideraatti, akka hoogganaadhaatti, akka hayyuu biyyaatti ummataaf dhaamsa unity tokkummaa calaqqisu san agarsiisuu irratti. San hin goone achirratti feel godhe Lammaan. Kanaaf Galatoomi mee ismaan wal qabsiiseen egaa ilaa waa'een ABO kun egaa nama baay'ee tuqxii Oromoon kun dhugaadha egaa ABO wajjin walii galtee godhan malee nageenyi biyya sun keessatti argama jedhamee yaaduus hin jiru. Isaanis beeku natti fakkaata. Warri ABOs isaan wajjin hojjechuu turre jira. Rakkin amma gaafa Juun 16 Juun 16 boombii dhukaasamee Dr. Abiyyi ajjeesuuf jedhame sun ABOdha jedhamee himamee ture. Amma deebifameet immoo ABO miti warra security to lead gochaa jiru keessatti Geetaachoo Asaffaati akka ibsamee ture. Abbaan Alangaa dubbatee ture. Keessattuu joornaalistiin gaafannaan eenyu akka ta'e beektumaaf na gaafattuu jedheetiin himee ture. Ammas immoo akkasuma ABO irratti amala jaarsoloonni baay'eenii fi abbaan gadaa lixa Oromiyaa deemanii ture. Achi interview namni miidiyaan tokko godhanii ture jaarsolii suni akkamitti deebitanii rakkoon isin irra ga'eenna jillakki rakkoon nurra hin geenye dhugaa jiru baabneetiin nagaadhumaan deebinee waan deebineef finnee jedhanii ture. Garuu akkuma warri OPDO gadi bahanii asii jaarsolii karaa irratti hidhanii saamanii maalii jedhanii isallee gaafatanii ture. Saamamtanii ture, hidhamtanii ture, namni isin qabee ture karaa irratti naan lakki nuti rakkooyyuu hin argine nagumaan geenye deebinee jedhan. Kun egaa nageenya biyya sunii irratti rakkoo maal fiduu danda'a? Dr. Rundassa. Ilaa mee sana dura waa tokko haa hubannu. Lammaa Abiyyi nama isaan boru sin darbu ammas hin jiraatu yookiin ji'a jaabooda iyyuu hin jiraatanii jarri sun wanni fiinaaluma isaanii taphatu malee sochii yookiin immoo revolution jechuu kooti. Revolutionii jalqabamee gara fuulduraatti deemaa jiru kanarratti gufuu xiqqoof ta'uu ni danda'u yookiin ta'uu dhiisuu ni danda'u. Garuu otoo akka sammuu akka warra yaaduutti jechuu kun akka Aristotle faa akka Plebis akka Machiavelli akka Harrington Madison jira miti warri Hamilton faa warri waa'ee corruptionii akkamitti hambifnaa inni kaan qeesonni dhufaniitu mooraalii namni yoo waaqa sodaate gaariidha. Kun immoo wanni fa'itti deebuu dandeessu kun Musee fa'itti Abrahaam fa'itti isa ija baasii. So sistemii tokko legal sistemii tokkoo fi institutionii politikaa tokko diriirsuudhaaf institution ennaan jedhu heera tokko diriirsuudhaaf sochiin addunyaa hundatti uumameera. Revolutioniin uumameera.
French Revolution, British Revolution, Russian Revolution, October Revolution, movement in Kenya 1974, naannoon addunyaa hundatti jeequmsi uumama. Kun immoo waaqatu uumee miti. Interest, common interest, fedhii uummataa iddoo tokkotti keessummeessinaa fi lakki fedhii abbaa tokkoo yookiin immoo fedhii gurmuu tokkoo tumootaa kan jedhu amma ammaatti sammuun wal cabsaa jira akkamitti iyyuu fooyyessina. Walumaa galatti garuu akkan duratti tuttuqee constitutional reformii gochaa jirraa jedhu amma lammaanfaa. Wanti ilaaluun sinirra jiru Dr. Lammaanii full of laali warra miseensota isaa ta'e sana keessaa qofadha kan filachuu danda'u. Alaa nama biraa ofitti makuu hin danda'an. Ani beeko gaamma yoo kan Dr. Abiy argitan garuu akkuma federaalittuu he has a pool of options. Namoota adda barbaade iddoo hundaatii fida jechaadha. I think sarkiliidhuma sana keessa ta'anii bal'aadha wanni inni qabu. Opportunity inni qabu namooti tokko fiduudhaaf. Nama akka amma eenyuun immoo kan filannoodhaaf iyyuu bakkee buutifaa kan jedhan amma Qinijjit chairmaanii kan turte ishii fuudhee kaa'uudhaaf deemaa jiru. So walumaa galatti akkuma Aristootil fa'aa isiniin jedhe akkuma Machiavelli fa'aa akkuma Harrington fa'aa nutis yaaduun kan nurra jiraatu legal systemiin akkamitti ijaarame akkamitti ijaarama eenyu ijaaree maaliif ijaaree nuti immoo garamitti deemnee systemii kana ijaarraa. Is there even a common interest biyya sana keessatti Tigreen interest mataa ishii qabdi Amaarri mataa ishii qabdi Oromoon kan ofii qabaa. As keessatti immoo deebi'ee there are pockets of interest. Private interest jira. Kan ganzabaan namaa korraapti godhan kun. Kan akkamitti hampifna akkamitti implement goona kan jedhu suniin waan nutti mul'ate tokko dubbachaa ooluu hin dandeenya, hawwii hin dandeenya. Garuu one we have to agree on is revolution as a mess. Revolution in messy. America keessattis ilaala. Inni waggaa 300 tura wal caqacakan irrayyuu ma jiru. Messy da kan namni beeka. Namni change is difficult jedhu. Jijjiiramni waan rakkisaa baay'ee wajjin dhufa. Garuu walumaa galatti keessatti maaf rakkoon baay'ataadha. Keenya akkuma jedhe there is no common interest. Empire sun gaafa uumamtu ibeeshii kaansarii sana dhufkachaa as geesse. Sobaan as geesse. Sobarratti hundoofteetu, sobarratti ulfooftee, sobarratti deessee, sobarratti ilmooshii guddiftee, sobarra jiraachaa jirti empire sun. Waan ishiin gad dabarsites opidiyoo yoo ilaaltus eenyutu ijaare. Fedhii Oromoo interestii bu'aa Oromootiif ijaarame moo diinatu iyyuu meeshaa godhateetti qarqaaruudhaaf ijaare. Jarri sun immoo diina jalatti Geetaachoo Asaffaa jalatti maal gochaa turan assassination nama mee ati naannoodhuma magaala nuti beeknu Ambo keessatti nama meeqa du'e. Namni nuti beeknu firri keenya dhiigni keenya meeqa du'e. Daraaraa bichaa maqaadhaa malee namni eebbisaa addunyaa fi mucaa wajjin jiraatullee gadi ba'anii kan tumsiisan opidiyoonuma abbaa duulaa fa'i. Hima jiru jarri kun amma opidiyoo keessa jiru isaanis gurmoo fi qabu. Lammaan nama 5-10 qabata. Amma achi jara sodaachaa jara wanni jechaa jara dhufkachaa cillaafkachaa watwaatu jira jechaadha. Siifan ammoo ofitti fiduuyyuu hin danda'u. Gadi baanee wanni gochaa turre kaa criticize gochaa jirraa diina jedhee wareera. Namni kun harkaan rafeeyyuu bulu natti fakkaatan dhugaa dubbachuuf otoo ana ta'ee ofan fannisaayyuan. Jechaa kan jettu gaa nama baratee nama opidiyoo ta'ee isa gargaaru jirutu hin jiruudha. Nama autobaaksii ta'u turre jira. Iddoo baay'ee jirti opidiyoon. Laali mee wanni dhiifama naa godhaatii lasa dheengadda Dr. Abiy ajjeesuudhaa jedhan sana keessatti warri ajjeesuudhaa qooda fudhate hundi Oromoodha. Kan immoo isaanitti ganzaba kenne tokko dubartii Keeniyaa jirti jedhanii tokko alaqaa ta'ee kan isaan kan ajajaa jiru Geetaachoodha. Sana duubatti deebii ilaali. Jaagamaa keelloo fa'aa eenyu jalatti ajajamaa turan. Goobana daachee fa'aa Habta Goorgis fa'aa eenyu jalatti ajajamaa turan. So Habta Goorgisii fi Lammaa fudhadhu ilaali. Amma cinqiin Lammaan keessa jiru is more complex. Kan Habta Goorgis gooftuma tokko qaba. Competitionii hin qabu cinaasaa kan namni inni sodaatu hin jiru. Kanaaf opidiyoon garuu fuulduraattuu jijjiirraa hamma jiru kana kan deeggaruu fi jijjiirraa hamma jiru kan sodaatutu jira opidiyoo keessa. Lammaan iddoon jiru hin beeknu. Kanaaf ennaa ilaallu akka addunyaan egaa akkuma maqaa isinii kaase namni akka amma Aristootil fa'aa caala yaaduu danda'u hin jiru. Kana jedhanii solutionii tokkoon dhiyaatanii hin beekan. Karl Marx ilaali, Lenin ilaali, everybody. Madison, Hamilton biyya addunyaa hundumarraa French keessaa. Kanaaf Galatoomi, obbo Sayoo mee ati
Fayyadahi. Omeesing daalan si gaafadhu jira. Kana eegata eegaama uummanni Oromoo ila waa'ee waboo wal hiiksisuu wajji waa'ee Oromiyaa lixa Oromiyaa kana waa'ee baha Oromiyaa keessa iddoo waboon baay'atu jedhanii dubbatame kana 1991-92 obboleen Colata hamma yoonaatti Oromoo naannarraa qabee akka diinaatti Oromoo duwwaa miti warri Amaarrillee otoo abaa'oon hiikkatee biyyaa bahuu baatee TPLFin akkasitti nutti naasa'u jedhanii dubbatu ture rakkoo guddaa ture Oromoo hiiksisuudhaaf amma moo hiikkatu waboo miti beekna kun eenyuyyuu sirriidha kunan beekamu mormiin hin jiru biyya tokko keessatti waraanni lama hin jiru hin hiikkatiin waboon hin jiru waan jiru natti fakkaatu akkamitti hiikkata akkam maalir ta'uutu irra jira walii galan sun maal ta'uutu irra jira an jedhuudha malee kana seera cabsee waboonii waraana lammataa ta'uu fi maalii jedhanii an olola oofan jiru kun otoo beekamu waggaa 25 dura otoo uummata Oromoo rakkoon gaa'e akkasitti gaa'e otoo beekamu uummanni Oromoo tokko maaliif olola oofu waboo irratti akka diinaa godhaniitiin maaliif lammaas dabalateetiif rakkoo kana maaf hiikuu hin dandeenye mee gabaabsii nuyi. Fayyade. Beeta buqqee harkaa butee cabxeeti buqqee waan cabxe jennaan akkaataan itti qabadde irraa hii jedheen jedha. Odoo sirriin qabadde buuteen cabtu ammoo sirriin dhabuu qabu kiyyarraa buutee cabxe. Karraa fuuntana jedhe Dr. Rundaasaan akka gaariittiif dubara deebisee jira. Obbolammaan dhugumatti tuuta isaa waliin hojjetu qabamoo hin qabu. Aga dhageenyutti OPDO keessa caasaa lamaatu jira dhageenye. Amma atuu teessee jirta. Uummanni Oromoodha. By the way, jaarmee adda bilisummaa Oromootii miti kan nu jechaa jiru. Uummata Oromoodhaati. Maaliif uummanni Oromoodha hin hiikannu wanni jedhuuf maaliif? Amma obbolammaan wanni inni silaaf duuba kanatti ilaalee adres godhuu qabu tokko. Fedhii innaa siyaasaatii fi kaayoo isaa osoo hin ta'in opiniinii uummataa ilaaluu dadhaban. Uummanni Oromoodha maal fedha waan kanarratti? Uummanni Oromoodha maal jaa waan kanarratti? Biyyoota Westii keessatti osoo nifin yaada murtii takka murteessine ilaalcha uummataa ilaaluudhaaf uummata keessa deemte. Fedhinnaa uummataa dhaggeeffatta. Pool goota. Nama 1,000 keessaa nama 10 gaafatta. Waan kanarratti ilaalchisee nama 100 keessaa nama 3-4 gaafatta. Nama naannoo adda addaatirra ganda adda addaatirra hubatta. Fedhinnaa namaa ifa ilaaltee booda sanirratti eeggattee poolisii ta'e lafa kaayyatti. Amma haalli sanillee yoo jiraachuu baate uummanni Oromoodha akka inni qawwee lafa hin keenye kan goosise maal. Ji'a meeqaan irra duulamaa jira. Lafti isaa dhumaa jirti. Buqqaa jira. Ajjeefamaa jira. Kan irraa ittisu hin jiru. Kaleessa wani nuun jechaa turan Tigroota akkana godha. Hoggaa uummanni Oromoodha qotiyyoo isaa gurguratee qawwee bitatee firaa dhorku qawwee dhukkaatu laalaniiti hoggaa lolli dhaabbate Oromoo deemanii irraa guuraa turan. Kuni waa lamaa fi uummata Oromoo dulchisuudhaa fi qawween uummata Oromoo harka akka hin seenne gochuudhaaf tooftaa Tigroonni lafa kaayyatan ture. Amma Tigroonni san hin jiran jenne militarii keessa jiraachuu mala. Harka guututti ammaan tana harka lammaadhaa jira. Maaliifi kun hundi uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru. Wanni reefuun tana feel jeen kufe jeen buqqee akkaataan itti qabirraa laf buutee cabxee kan jedhe san akkaataa inni haandilitti godhe. Waa'ee hiikannoo kana waliigaltii ABO'n godhan irratti it was not part of the deal. Issuun turre rakkina hin turre wanni akkasii hin kaane turre. Ifa galan boota. Eessarraa kaate wanni tu waniin xiqqeeqdaatu ammaan duraas jennee jiru. Ajandaan hiikkachuu jedhu kan dura kaase eenyu? Ajandaa obbolammaa ture. Silaa jalqabarraa kan isaa tahe akka addaatti ilaala. Yaada isaatii dhaabbii isaatiin jedha. Jalqaba warri kaase Amaara. Gaaffii warri Amaaraa kan keessaafuu alaa dhaqan. Warri sirna kan dur Haile Sillaaseedhaatii fi Minilikii fi Dargiidhaa deebisuu fedhan. Iyyansa isaan kaasaniin
qaamnummaan obbolummaadha warri reefuun tana gette kan Facebook irratti duulli Facebook irratti banan Oromoo irratti yeroo kana sila obbolummaan mal godhuu irra ture dhugumatti akka gartee hayyuu biyyaa akka bulchaa biyyaatti warra dhimma isaan hin laallan dhimma baadiyyaatti kan namee osoo jiru Facebook irraa dhimma siyaasaa haasa'u. Facebook waa miti isaati irratti si toopikii fudhatamee abaa'uu dura kan san control godhuu hin danda'u kan isaatii fi kan amaraa control godhuu hin danda'u garuu warra isa jala jiran kan toopika takkaafuu qabiyyee isaat fuudhanii ummata Oromootti karaa Facebookiitiin social media irraan akkasii facaasaniif san dhaabuu irra ture dhaabbadhaa jechuun irra ture keessaafuu nama sadi kan dhimmi ilaalane kan bahanii ummata Oromoo irratti wallolchisuu irratti akkasii qooda cimaa qaban san dhaabuu irra ture hin dhaabu. Right away dhaabbadhaa jechuun irra ture. Ifa san dhaabbatee booda akka reefu jennee. Dhaaban natti fakkaate garuu torbee darbee akkuma dura jedhe. I think. Tole hafitu gabaabsiitu. Seeniti. Ilaali ani be meddee kuni nuti karaarraa badaa kan jirru iddoo dhaabbanneetu kun fedhii keenyarraa kaaneetu haasa'aa jirra garuu haalli jiru fedhiini Dr. Lammaafaa maali otoo jennee ilaalleeti isaani self determination yookiin immoo Oromoon hireesaa ofiisaatii haa murteeffatu kan jedhu sana hin sodaatu. Kanaan ijaaramanii kanaan as gahanii kanuma balleessuudhaaf ta'an isaan. System constitutional reformii sana gochaa jiru. Isa immoo reformii kan hin jedhu bari xigganaa lawxisa jedhan sana. Meddeesii suphuudha. Perestroikaa kan Gorbaachoof fa'aa jechuu kooti. So kanannaa ilaallu nuti kan laaluun nurra jiru garaagarummaan ilaalchaa ABO jedhamuu fi OPDO jidduu jiraa'u guddaa jira. Wanni maal maqaansa self determination hin fudhatan isaan. Garuu sagantaa ABO irrammoo self determination jira. Kana sodaatu. Kanaaf laaffisuutu irra jiraata. Kan biraa Oromiyaa fi Itoophiyaa waan jedhan kana actually Oromiyaadhum jechuudha Itoophiyaa jechuun isaan ija isaaniitiin. OLF-dhaaf immoo yookiin ABO'dhaaf immoo Itoophiyaa jechuun Oromiyaadha malee Itoophiyaa miti. Oromoodhaas immoo sanuma. Kanaaf amma danda'anitti doqqosanii walitti hidhatanii filannoon gaafa dhufee sagalee iddoo gaariidhaa argatanii Abiyyi kana utubanii achitti hambisanii lammaan immoo ol ba'uu danda'a argite yookiin ofuma isaatii pirezidantii ta'uu danda'a kan Itoophiyaa prime ministerii ta'uu danda'a waggaa 5 booda kana tilmaamaa jiranii fi isaan akka nuti silaa hawwinu kana hawwuu dhiisuu malaan siniin jedha akkanaaf adda baana. Of jaalattuu ta'anii waa'ee mataa isaanii duwwaa yaadu waa'ee Oromoo yaadanii jechuu keeti. Mee ani kanarratti waa jedhu laate. Yaa jedhi. Dabareen darbitaniitu na ukkaamsaa jirtu. Homaa miti haasaadha miti. Maaltu jira sitti fakkaate amma nuti saayinsii difaayi gochaa jirra maaliifi saayinsiin already established ta'ee itti beekameeru activity hawaasaa tokko keessatti sababiin tokko akka waa tokko fiduu hin ta'u sababii 5 6 4tu jira walirratti ida'amaniitu kana fidu jedha maaliif dadhabinni lammaa kana ta'ee inni jenne yookiin Abiyyi maaliif kana ta'ee inni jennu suni sababii adda addaatu duuba jira waan nuti beeknu jira waan nuti hin beekne jira waan baay'ee waan hunda beekna jennee dubbannu garuu waan nuti jaajigoonu qabnu tokko outcome isaati maaliif kana ta'eedha maaliif Oromoon ammayyuu du'aadha maaliif anomaaliin kaleessa uumame rakkinni gaaffiin uumame ammallee hin deebine deebi'u hundisaa dhibbatti deebi'uun halkan tokkotti yoo haadhiisu garuu hammi ta'e karaa isaarra kanatu argama jennee ilaaluu dandahuutu nurra ture jechuudha kuni amma kana faaktaroota kana 1 2 3 4 kana ta'uu danda'a jennee otoo regression analysis keessa gashinee ilaallate hamma tokko waa tokko nuu fiduu danda'a hamma tokko nutti agarsiisuu danda'a kanaachi waan kana ta'e qofaaf kana ta'e hin jennu argite tokko kanadha waan nuti hubachuun nurra jiru akka dhala Oromoo akka ilmaan Oromootti waan biraa amma waa'ee self determination
waa'een filannoo, waa'een aangoo hin ka'a. Isaanis sodaa akkasii qabaachuu danda'u ta'a. Never addi bilisummaa Oromoo aangoo isaaniitti ilmi Oromoo tokko maaliif biyya bulcha jedhee gaaffii kaasee akkamiin biyya bulcha hin jedhu. Interestiin uummata Oromoo eeganiirumoo hin eegnedha. Outcome sanatu walitti nu buusa. Yookaan ani mataan koo amma Abiyyi maaliif aangoo irra bahee, Abaluu maaliif irraa bu'ee, Abaluu hamma uummata Oromoof hojjetanitti ani gammachuu keenya. Hundi keenya yoo ta'u walitti dhufne gammachuun amma nutti argame namoota yakka kaleessa hojjetan sana adabuun isaanii isa hegere dhufee ummata kana akkasuma yaabbatee hin finneef barnoota kenneeraa daangesseeraadha. Rakkinni kaleessa uumame suni akka boruu hin dabalamne daangaa godheera jechuudha. Seera ittisa itti godheeraa jechuudha. Giti itti godheeraa jechuudha. Kanatu nu gammachiise. Kanatu kreditii nu kennisiise. Malee maaliif dadhaben jennu amma yoo dadhabellee kuni amma dandeettii isaatii ta'uu danda'a. Amma dandeettii isaa nuu kenna malee isa kaanii achi miti. Garuu waan negatiiviin harcaatuun tokko tokko wanni nuti arginu nama baqachuu, namoota adda bilisummaa Oromoo bira jiru, Isaayaasitti irra hiika malee liidarshiippii adda bilisummaa Oromootti hiiqee wajjiniin miidiyaa irratti hin arginu. Ilma Oromoo biyyaa gale tokko irratti hiiqee hin arginu. Hiiqanii wajjiniin hojjetanii dubbiin kaleessaa darbeera. Kuni maal sinitti fakkaata jedhanii nuun gaafanne. Har'allee akkuma jirutti dabballoonni isaanii onuma irratti bobba'anii nama arrabsuu yaada biraa yoo fidde alternative yaada fidde yaada nahu yaada sanarraa baqachuu malee akka diversity yaanni diversity illee dhiyaachuun entertain godhanii mee kanatu nu baasa. Waggaa 27 jarri kun ukkaamamaniiruuti. Mee maal jedhu jedhanii illee carraa namaan kennan. Yoo ati carraanuma tokkollee Facebook irratti haa ta'u miidiyaa irratti yoo dubbatte namuma sirratti bobbahanii wanni godhan malee jijjiirama kana keessa diversity nuti qabnu kanallee entertain gochaan jiran. Jijjiirama sasaan dubbatan sanallee fakkaatanii hin mul'anne akka mootummaatti. Kuni baay'ee isaa yoo ilaalta ta'e jijjiirama sana afaaniin dubbachuu malee ittiin jiraatanii weel namichi kun maraataadha garuu namichi teessoo jedhamu kun maraataadha mee waamanni jedhu ilaalla maybe yaanni isaan baasa ta'a jedhaniillee garaa bal'inaan compromise gochaan jiranii beektaa garaa bal'atanii nu dhaggeeffachaan jiran lola jira suni maal agarsiisa jijjiirama afaaniin dubbatan sana ittiin jiraatanii nun agarsiifne isa jedhu sana agarsiisa argite. Ayyee me ila waan lama jira me Dr. Rundassa amma akkas godha umarra waan jirruu fi daqiiqa lama isinii kenni yaada qabdan finalize godhadhaa. Dr. Kadida wama takkaan kaasuu fedha kanarratti gaaffii. Jarraan sii kenna Dr. Rundassa daqiiqa 2 keessatti fixadhu. Okay. Wanni nan jechaa jiru yaada koonsinii ibsa. Tokkoffaa filosoforoonni idduma uumaan namaa idduma sistamiin government system political systemiin idda ijaaramuu jalqabee waa baay'ee barreessaniiru waa baay'ee jedhaniiru. Namni hamma ammaatti deebii kenneef hin jiru. Maqaa namootii isinitti dhahan ture. Hima yaaluu hima kufa hima yaalu. Kun maaliifini namootiin uumaanumti namaa doqna namni. Garuu as kan keenyatti ennaa deebinu gaafi guddaan nuti of gaafachuun nurra jiraatu nama komachuu otoo hin ta'in wal qixxummaadhaan wanti nuti hirmannu jira common interest jechuu kooti jara wajjin amma opidiyoo wajjiniin isin nama afuri nuti as jirra arfan keenya dhuguma opidiyoo wajjiniin wanti qoodannu jira yaadas fedhiis hin qoodanna moo hin qoodannu isaan kan barbaadan wanni political systemii keessatti guddatan sana suphanii jabeessanitti fufuu barbaadu. Period achirratti walaagan. Nuti kan barbaannu immoo Oromoon hireesaa amurteeffatu kan jedhu barbaanna. Kanaaf waan isaan komannuufuu hin qabnu. Isaanis kan ofii irratti hojjechaa jiru. Nutis keenya irratti haa hojjennuun jedha. Garuu wanti nama gammachiisu, wanti bareedduun, wanti nama mirqansiisu, abdii namaa kennu. Har'a naqamteetti ennaa ijoolleen durbaa dubbatan dhaggeeffadha. Jawaarii achi dhaqee naqamteetti magaalaan bootti galma guddaa keessatti waan ijoolleen jettu dhaggeeffadha.
Abaon waboni aango keessan barbaachuuf miti mirga keenyaaf lolu aango keessan hin feenu bilisummaa feena abbaa biyyaa ta'uu barbaannaa jedha Oromoon kan abdii nutti toru sana isa kana nuti akka Oromootti waboo wajjin dargaggoo wajjin lammii Oromoo engadda gadi bayee aboo simatee fi ummata Oromoo dhumaa ture ajjeeffamaa ture wajjiniin wanni nuti hirmannu guddaadha. Maal hirmannaa hiree keenya murteeffanneet abbaa biyyaa Oromiyaa keessatti taanaa waan qabnu sana qabanneetu nama wajjiniin walitti siqnee hojjechuu barbaanne Amaara wajjin Tigree wajjin Somaalee wajjin keenya qabannee waan isaanis kan isaanii qabatanii dhufanii waliin daldallaa waliin hojjennaa malee dhufanii nurratti roorrisanii jenna. Kanaaf OPDO has a common interest si ajjeesuunu si hidhuunu hin jira. Ijoollee isaan gadi baanii nama arrabsanii ijoolleen warra maqaa kaaftee jirti danda'a maaloo ijoolleen sun immoo aboo arrabsaniitu hojjaa argatan. Anis amma hojjaa dhabee dhaqee aboo arrabsee hojjaa naa kennuu danda'u ta'a. Maybe strateejii geeddareen dhaqee arrabsee. Isa wajjin wal qabsiiftee interview engadda waa'ee lafa land graabii irratti engadda isin sadi taatanii gootan tokko iddoo wayii irratti postii godhe duratti. Land graabii dhalaala. Ummata keenya lafti fudhatamaa jira. Ummata keenya namni alaa dhufee saamaa jira. Kan jedhudha. Siyaasni keessan jiru. Gana ONN ta'uusaa argeeti mucaa Shimallis jedhamu Minisootaa jiraata. Ibsuun narra jira. Kun diina Oromooti. Diina uummata Oromooti. Eenyuyyuu. Gana maal jedhisiit. ONN ta'uusaa hin dubbifne gana poostii akkan godheen Amaariffaan barreessa jechuudha. Itti etalaalaa kiyochi miidiyaa minti qabaattiraallechi Amaariffaan isayyuu. ምንጭሽ ደረቀ ጫጫታሽ ያበቃል የጌታቸው አሰፋን ኦክሲጂን ተቋረጠ መቃ ፌሮ ሰላሌ ጀደማ ቤከማ ፌስቡክ ይረት ካና ላዱ ኦቶን ዱብሲን አኒ ፖስቲ ጎዴ ሰከንዲ ሶዶመ ከሰቲ ፖስቲ ካና አችረጉ ፌስቡክ ይቱሬ ዋንቲ ኩን ናምኒ አከና ጅራ አንታውን ረጅሩ aga eenyuun iyyuu sappoortii haa godhu Oromoon. Opiisaa godhu, abaawosaa godhu, kaawwosaa godhu garuu dhaggeeffadha wal dhagahaa ilaalaa maaltu eegama jedhaati. Dr. Ibsa dogoggoraa jirta sakandii 30 kan koonarraa fudhatte daqiiqaa lamatti hin qulqullooffanneeni. Midhaanis atalaa qaba, girdii qaba, ibbiqii qaba, mannis xurii qaba. Dhagni keenya iyyuu xurii baay'ee of keessaa baasa. Dafqaan karaa fincaaniitiin kalee keenya keessa warra girdii akkanaa warra atalaa uumaan atalaan godhee cuunfee uume sana duukaa buunee akka namaatti lakkoofnee qixxee namaatti yaada shii sana qooddannee waan shii haasofnu hin jiru sadarkaa tokkorra hin jiru. Kanaaf sun immoo amanteeruma keessattuu ilaali kan wal ajjeesaa baatii wal tuffachaa baatii wal arrabsiti otoo doktariinii isaa hin beekin. Kanaaf girdii keenyas akkuma girdiitti ilaala ibbiqii fi garadiis akkamatti wanni girdiis achumatti ilaala. Namni deemnuudha harki madaadha itti ofirraan kuttuudha mee no maraatuunis Dr. Tesso garbummaan kukkudee under class behavior an jedhan tokko 2 minutes Dr. Tesso Rashida 2 minutes under class behavior an jedhan jira garbummaan takkaa sammuu nama miinaan dhalootatti darba. Already mentality karaatti yaannu akkaataa itti jiraannu akkaataa itti dubbannu akkaataa itti organized taanee wanni jennu anti organizational behavior waan akkasii kana develop gochaa deemnaa yaada akkasii kana keessa yaada hin taane keessatti hafuu dandeenya. Dhaloonni keenya dhaloonni Oromoo waan akkasii keessatti hafuu danda'a waan akkasii qabu natti fakkaata. Yeroonni akkasii barreessan. Karaa biraa warra akkasii irratti aaruun yookaan gadduun nurra jiru hannuti ilaaluun waan nuti ilaaluun nurra jiru hammam dhaloota hammamii miidheera garbummaan nuti keessa turree isa jedhu sana ilaaluutu nurra jira qorqalbii dhala namaa isaan qofaa miti warrumti amma baratanii doktora maalii ufiin jedhanii namoonni baay'een waan sanaan safar gochaa jiru hin argina akka Oromootti ta'anii hin yaadan boru gariin isaanii boru akkasiin ta'iin hin hafuu gara fuulduraatti yakka hin hojjeta abaluu yakka hin hojjetiin hin hafuu jettee har'a mana murtiitti dhiyeessitu argite sirrii miti.
garri caaluun isaanii addi bilisummaa Oromoo yookaan nam tokko yookaan waan akkas jedhuuf gara fuulduraatti biyya hin diigini nafu gara fuulduraatti akkasin godhini nafu jedhaniitu yakka har'a itti murteessu jiru. Du'a har'a itti murteessu jiru. Kuni dogoggora ture. Ilmaan Oromoo baay'een isaanii warri dhuman boru akkas ta'uuf deemu. Iftaan akkas ta'uuf deemu waan jedhuun sodaataniitu murtii irratti dabarsanii nama keenya baay'ee fixanii. Kuni sodaa of keessaa qabanidha. Karaa biraa namoonni yakka hojjetan biyya alaa yoo jiraatan malee biyya keessatti hojjetanii biyya alaa kana dhufanii wajjiniin nagaa fakkaatanii warri jiraatanii maal sodaatu amma nuti dhiifama goonee fi lakki nuti isinii dhiifneerra isin ilmaan Oromooti dirqamtanii haalli isin dirqisiiseetu obboleessa keessan ajjeestanii malee akka diinummaatti nu jibbitaniiti miti jennee yoo isaaniin sinii dhiifneenillee isaan nu dhiisaniiru jedhanii nu amananiin dhiisan. Jarri kun kana rakkin isaanii qorqarbii isaanii keessaan jiru qorqarbii yakkamaa waan ta'eef yoon ani dhiise sin jedhallee inni naa dhiiseera jedheen nan amanu jechuudha. Still isuma badii sana kaleessa dalagame sana irra deebi'ee dalaguu barbaada yookaan isuma dhokfachuu barbaada. Kanatu rakkina qaba namoota akkasii kana keessaa malee akka nama beekaatti yookaan akka nama baay'aasdii ta'e tokkotti fudhannee ilaaluutu nurra jira jechuudha. Isaan jarri suni beekaa miti. Waan kuni qorqarbiin isaanii already dur madaa'eera. Madaan sun immoo abbaan yoo madaa'eera ta'e ilmatti darba. It's amazing. Rakkinni kun generation irraa generationitti darba. Ittuma badaa deema malee namni keenya akka Oromootti uf danda'e hin jiraatu. Qaletoomi. Obbo Sayoo. Daqiiqaa lama. Qaletoomi. Ka warra Facebookiidha baay'ee itti rakkannu seenaan baasuuf jiraati. Warri irraan kana Facebook irraa Oromoo addaan ciru kun irra guddaansa warra lafa Oromoodha diinaa waliin hiraati. Ameerikaa keessaa meeqa, Kanadaa keessaa meeqa, Awurooppaa keessaa meeqa, biyyoota Arabaa irraa meeqa ganaa galmeen gadi bahu jiraatti. Biyya Arabaa magaalaa Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad jedhamtu qullaa keessaa nama 900 ol kan 2006 irraa eegalee galmaawee hirachaa ture. Irraanfadhu kan North Americaadha. Guyyaa tokko gadi baha ammoo yoo naasuu Oromummaa qaban lafa keenya xiiffanna mana keenya eegsifanna jettanii addi bilisummaa Oromoo mana keessan isin irraa dhufuun fuune lafa keessan isin saamuudhaaf hin dhufne. Uummata Oromootii fi kanaaf jettanii Oromoo addaan hin qoqqoodina. Har'aan tana gammachuu qabna. Har'a mootummaa markaba hattu. Tan xayyaara hattu. Maallayni osoo quufidiif agarre. Akka carraa harkadee markaboota kana nan beeka. Maqaan isaanii haa geeddaramu malee irratti affeeramee laaqana guyyaa lama isaan lachuu irrattuu nyaadheetan jira. Biyya baay'ee gargaaraa turan. Hojjechaa turan. Dokumantarii warri waaltaadhaa irraan tana dhiheessa laalee yaadannoof duwana deebise. Ummata biyya bulchumoo ummata saaminsaaf qophaa'ee dhufe kan nama gaafachiisu ta'ee jira. Har'aan tana jarri akkasii heeraaf dhihaachuun gammachuu hunda keenyaati. Itti fufuu qabdi. Kana gunja maayii irratti yoo kan dhaggeeffattu ati mootummaa federaalaatii fi Dr. Abiyyi fi addi bilisummaa Oromoodha kan walii galee dhufe mootummaa Itoophiyaatiin waliin. Akka mootummaa Itoophiyaatti affeeramee eeggale. Waamicha muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi godhe irratti hirkateetti waliin haasawee gale. Har'a biyya keessatti kan ilaalamaa jiru akka OPDOdhaa fi ABO jidduutti kaataa jirti. Kan walii galee dhufeen akka mootummaa Oromiyaa ta'etti deemaa jirti. Addi bilisummaa Oromoodha biyya san keessatti guddina isiitti, misooma isiitti, guddina dimokiraasiitii fi akkasumatti mirga uummataa irratti waliin hojjechuudhaaf fi fuuldura tarkaanfachiisuudhaaf jaarmaa gale. Garuu biyya san keessatti har'aan tana ija qirreedhaan ilaalamaa jira. Akka masaanutti ilaalamaa jira. Kun tahuu hin qabu. Haalli akkanaa deemee akka harkaan baane biyya san jeequmsa keessa akka hin galchine
mootummaan federaalaatiif Dr. Abiy ija gatiitiin ilaalanii furmaata cimaa gidduutti galchuun barbaachisaa. Addi bilisummaa Oromoodhaa jaarmaya namoota waa xinnoon jaaramee hoogganamu miti. Jaarmaya uummata Oromoodhaati. Ilmi Oromoo itti dhiige, itti du'e, itti biyya ari'ame. Kanaaf akka kasaatti fudhata. Bara 27 jaarmaya biyya keessa hin turinitti maqaa isaa tikfatee akka kan uummataa ta'e argamee jira. Kanaaf yeroo ammaattu karaa qaxxaamuraarra jira. Yoo waliin taane karaa qulqullummaadhaan waliin tarkaanfanne hegeree bal'oo fuulduraatti tarkaanfanna. Yoo ammoo walafaan garagalle jeequmsi hamman hin jedhamne keessa seenuu mala. Kanaafuu waan dhaggeeffattaniif gama kiyyaan galatoomaan isiniin ja'a. Galatooma daawwattoota keenya keessummaan koo irraa obbo Ahmad Sayyoo akkanumas Dr. Rundaasaa Sheetee fi Dr. Gizaachoo Teessooti sagantaa har'a qabnu kana asirratti raawwannaa gaa. Akkuma kanaan dura keessummaan Dr. Qadiidaa Shoo irratti dhiyaatee yaada isaanii dhiyeessan yaada isaaniiti malee yaada Dr. Qadiidaa Shoo akkanumas yaada Oromiyaa News Network miti akkasitti nuuf fudhadha. Gorsa gabaabduu uummata Oromootiif kanan jedhu uummanni Oromoo nama aangoodhaaf fiigu ofirraa qabuutu irra jira. Nama of dureessuuf qabeenya Oromoo lafa Oromoo olii gadi fiigee fudhachuudhaaf maqaa aangootiin maqaa jijjiiramaatiin olii gadi fiigu kanas ofirraa fageessuutu irra jira. Dhaabbileen eenyuyyuu yoo ta'e aangoodhaaf kan fiigu yoo ta'e eenyuyyuu gargaaruun isin irra hin jiru. Yeroo ammaa kana dhaabbileen Oromoo hundi tokko ta'aniitiin kaayyoo Oromoo Oromiyaan boru maal fakkaatti kan jedhu irratti hojjechuutu irra jira. Kana yaaduu baannaan har'a aangoo irra turuudhumaa warri olii gadi fiigan yoo ta'e warri kaanis warra aangoo irra hin jirre aangoo irra bu'uudhaaf kan fiigan yoo ta'e hundi keenyayyuu tokko taanee gorfachuun nurra jira. Yoo gorsa keenya dhaga'uu baatan nuti gargaarru malee eessayyuu gahuu hin danda'anii akkasitti tokko taanee qeerroonis dhaabbannee haa eegnu. Amma mootummaa Dr. Abiy amma hojjechaa jiru kana waan gaariidha itti fufii hundi keenya si duuba jirra jennaa gargaaruutu nurra jira kana itti fufamuutu irra jira garuu gochi amma godhamu kun gocha saba tokko duwwaa irratti akkan godhamne namni rakkoo dhugaa uummata Oromoos ta'e uummata Amaaraa uummata Tigiree irrattis uummata Guraagee irrattis rakkoo fidaa ture. Oromoos haa ta'u Amaaraas haa ta'u Tigirees haa ta'u akkasuma xinxalamee investigeetii godhamee seeratti dhiyaachuutu irra jira jennee gaafannaa. Galatoomaa yeroo gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u sagantaan biraatiin amma wal agarrutti nagaatti nu ta'a. Galatoomaa. Baay'ee galatoomaa ulfaadha. Baay'ee galatoomaa.